akkam jirtu ashama markaba durdaawwadha kunu markabni kuni doonii moo markaba jennaani qadurii onolal akkanatti dila kana guutuu kanatti xalaafamee haanisa haadamee qabamee lalame magaalaan boqdoodha tana fakkaatti akkanatti ilaalaadha. Bishaan araan diimatee bineensi kun gizee kana gubbarra taa'u kan rahaa godhu jiru isin fakkaata gara miilaa kanaan waatabatti dhawaan jiru beekaga akka ajaa'ibatti dhawaa jira gizee kanatti taa'u kanuma gartee rahaa godhu jiru fakkaattiya namatti fakkaata gara markabaatti achi siqee isin garsaa kunitti kushasaati haada meeqaan akka xalafame lalame qilleensi ka lafatti hin darbine yaani Stai. Lalami gubbarra hanga jalatti nu hordofa nu faana bu'aa keessa isaallee seeneetiin sin garsiisa tana fakkaatti haalli isaa kan durii gaa waan durii meeshaan dura kana akkuma gartee namni keenya wanni dur cimtuudha akka jaansanii ammaan tanaa meeshaa ammayyaati ammayyaa kun kan gartee bishaan gubbaa deemu kana ammayyaati isin garsiisa achi kun namni keessa ta'a akka waan nama gartee gara Liibiyaa as dhufaa jiru akkas fakkaatu diimaan gamas jiru san kun akkuma nama gartee gara Liibiyaa deemu jiru fakkaata ono khachiraas deemus waldarbaa jira akkasitti kun rahaa godhu jiran nuti khannee hani hanaa inaa beeyta ani khanamani hanaa qaa'u irra bayoon anjaanin koru toliga ala fakkaatti kunu بعض باني ساخونو سانيس دوني لاستيكات جرا فني فتانيس يا tariyyoonii fi kuni gartee laafatee saniin gabbu'anii bishaan keessa deeman gaa akkasii waan akka ventileetaraa jalaa qabdi gartaa waan akka marwaha odduu jalaa saniin irratti laa tole gaa jira keenya kana fakkaatti mee nu faana bu'aatatte aantu sin garsina ashamaa baga dhuftanii yuutuubii kana gama yuutuubii xiyyaatti koomeediilee gaggabaabaa fi akkasuma waan isin bohaarsu qabatee isiniif dhiyaatee jira yuutuubii kuma Aliyyi Jaw subscribe godhuu hin dagatinaa kanatti aansuudhaan viidiyoolee gaggabaabaa nama bohaarsu kan akka kaameedii gaggabaabduu isin maxxansaa irratti
Video kana yeroo ilaaltan booda subscribe akkasumatti like yookaan comment waan qabdan irratti barreessuu hin dagatinaa. Isinin jaa jiraadhaa horaa hundi keessanuu dagaagaa bashannana.